No one jijjiirre barduraa. An kun immoo akkana jalaa dagatamu waan hin feene fi maqaa kootti deebifate. Akkuma amantatti orgaan qabu kun akkuma amantatti anuu mirreedduun maali maqaa kee kanaan masiinsi bee waan ta'eef lammaffaa maqaa yoo akka maqaa shari'aadha yoo wal dura dhaabbate qofa amma kiyyuu masii waan dhorgaa ta'e natti fakkaanne waan ta'eef rakkoon qabu kana irratti deemmattuunis sababa immoo namoonni tokko wanni isaaniif adda baasuu qabu bulayyan Aishaa maaliif irraa jirjiirtee jettanii yoo gara biraatti kan shakkatan taate maqaan amantaa keessatti dirqaman qabu yoo inni faallaa gartee biraa ta'e qofa malee lammaffaa masii kiyyuu kun orgaa miti akka shari'aatitti illee ta'e faallaa shari'aa illee ta'e miti jechuu barbaadeeti akkasii isiniin jechuudha. Namoonni kun lammaffaa viidiyoo maaliif kaaftee akkasii jechi namni yoo gadi qabee viidiyoo jette tana guututti dhoosse viidiyoo akkuma tokko miti miira keessaa ba'a. Osoo viidiyoo kaayitee baaraalii mana shidhaa amma gamanaan as jiru kuni yaa'u ni beektan jechuu barbaade viidiyoon isin qabne viidiyoo ni dhoosite qolfii sanduuqa keessa kaatte viidiyoo kaattee obboleeyyan ishee kaayyatuuf immoo kaa'u amantaa jirtee wanni jaamu tokkollee nu hin jiru. Akkas hubadhaa isiniin jedhaatiti yeroo gaarii qabaadhu ishee. Ishee galatoomaa ustaas dhugaa. Ajendaa inumin immoo dhiifama wajjin dhiissi waa'ee obboleeyyan keetillee dhiifama waa'ee amantaatillee ilaa xiqqoo wanni isin hidhamuu barbaadu keessa nama jechuun amantaa namuu waan fedhetti amanuu mirga qaba. Garuu amantaa maatii ofii eeguun dirqama. Amantaa namaa eeguunis dirqama. Amantaa isaanis amantaa keessa eeguunis dirqama. Ani wanni na ajaa'iba keessa amma kiristaanota shabaaba fi dargaggeessan jennu walama keessa waa walirraa fudhannee wal dibbifnee qeeqni eessa baay'ata kennaan kun miidiyuma kanarratti baay'ata amantaa. Jira sila akka itti wal barsiisan adda akka itti gartii amantaa himanis adda. Amma nama kaleessa amma akka kun sirriidha amma abbaa ofiitti keessanii amantaa fi nama ofiitti gaarii miti. Akhlaaqatti itti toli haalaa fi amalatti toli. Maali amantaan nama kanaa maali akka inni itti nama kabaju amantaan ta'e dhugaa ta'u immoo amantaa namatti bu'anii achi nama rakkisuun gaarii miti. Kanaaf viidiyoo takka ilaaltee nama dhaamsa obbolummaati. Dhaamsa namummaatiin si dhaama waa'ee deebii waa'ee amantaallee dhiise. Amma fakkeenyaaf macaafa keessa ni jira akka jettullee dhiisinaa jedhe. Innumaa hin gaafatin. Fataa zanaa jedhititi jiruu ta'e raahaati. Inni si jaalatu. Inni si jibba. Assalamu alaikum. Nagaa na turushi. Ayyee galatoomaa alaikum assalaam. Ishi. Maqaan jirjiiruun immoo kanuma gaara kanuma irratti dhiise. Jijjiiruu kana booda. Warri koomentii suuta jedha. Duraan dursa argan gaafa amantaa islaamaa qabadheellee takka amantaa namaa tuqee hin beeku. Isinillee arrabsee hin beeku. Garuu mucayyoo seenaa ittu sana gorfadhaa please yoo dandeessan ijoolleen kiristaanaan baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabajanii beektanii. Callistiin abashiin keenya viidiyoo hojjettee gaafii na gaafatte soo ishee akkasii sana qabadhaa ishee. Tuqee hin beeku isinillee arrabsee hin beeku. Gara fuulduraatti illee ani isin hin tuqu. Isinii galee. Kanaafuu namni immoo nama kabajee ofiillee kabajamaa. Namni osoo isin tuqin nama hin tuqina. Ayyeeshi. Annin dhiisa garuu gorfadha micoosan keessa nama ishiin nama arrabsaati ofitti nama waamti yeroo hunda namarratti viidiyoo hojjetti namni ishiin arrabsiin hin jiru. Illee nutillee akkuma ishii san turreeyyuu yeroo tokko akkuma ishii san nu goggodhaa ture garuu kun nama nan waa ta'u tasgabbooftetuma amantaa ishii yonnoo jettuun
Na argaan kun booda na dhoksaa fida waan ta'eef jechuudha. Wayee wuddee. Geestii natti mul'isaa hin jiru. Ijoollee muditara jirti qabdan hin jirtani as keessa ijoollee geestii galcha ergatan naa galchaa please. Warri ijoollee muditara qabdan. Neetworkiin koo bicaa ta'ee dhaabbatee jira na bira. Eenyu galee? Natti hin mul'atan bara. Masih እንዴት ነሽ? ነገ ይፍታ Jira. Naguma akkam jirtu? Mul'atan dhugaan. Garuu natti hin mul'atan. Koppiliinkii godhaafi mee hundi keessan ijoollee koppiliinkii godhaafi hundi keessan neetworkii ta'a yookiin namatti immoo sirratti wanni godhuu tura jira beektaa. Koppiliinkii godhaa ijoolleen keenya hundi keessan koppiliinkii godhaafi. Namni sharranyaan hin dhagahamu. Akkami nagaa mitiitti? Nagaa godha hin dhagahama natti mul'atan bara. Neetworkiin keeti yookiin namatu riippoortii irra sirra godhuuran ta'a yookiin koppiliinkii godhaafi hundi keessan ijoolleen keenya hundi keessan